Kophee malee miila duwwaa lafa deemuun fayyaa keenyaaf bu'aa guddaa qaba jedhu ogeeyyiin fayyaa. Kana jechuun guutumaan guututti kophee malee deemuu utuu hin taane lafa biyyee qulqulluu fi cirracha hurraa qabu akkasumas citaa qulqulluu wanni keessaa nama waraanuu hin jirre gubbaa daqiiqaawwan muraasa masiif achi deemtee yeroo deebitee gadi teessu miira gammachuutu namatti dhagahama jechuudhaan qorattoonni fayyaa dubbataniiti jiru. Sababni isaas humni uumamaan lafa keessa jiruu fi gogaan namaa yeroo wal qunnaman miira gammachuu adda ta'e namaaf kenna. Lukti namaa garri jalaa qaama namaa guutuu itti gaafatamummaadhaan fudhatee akka socho'aniif gargaara. Kanaafuu fayyummaa lafee luka keenyaa eeguun murteessaadha. Keessattuu kopheen dubartootaa takkoo jedhamtu guddu garri duuba isii gar malee ol ka'aa waan ta'eef baalaansii lafee luka keenyaa jallisuu danda'a. Fakkeenyaaf daa'imni tokko yeroo lafarraa ol ka'u miila duwwaa akka deemutu gorfama. Dhiigni keenya qaama keenya keessa sirriitti akka naanna'uufis ni gargaara. Lafti uumamaan humna anniisaa zeeroo gadi ta'e kunis yeroo lakkaa'amu gogaan lafaa anniisaa miilii vooltii 0.20 qaba jechuudhaan doktoroonni ibsan. Kunis humna anniisaa qaama namaa miidhuutu hin taane qaama namaatiif faayidaa guddaa qabu jechuudhaan ogeeyyoonni fayyaa qorannoo garaa garaatiin ibsaniiti jiru. Kana malees qaamni keenya tasgabbaa'uudhaan hirriba gaarii akka rafnuufis ni gargaara. Dhiigni keenya akka hin itinne kana jechuun dubartiin yeroo ulfa garaatti baattu darbee darbee siidaan waan itituuf lukti kun furdachuu yookaan dhiita'uu hin tanfaa hir'isuu danda'a jechuudha. Warri ispoortii immoo bu'aa isaa waan beekaniif yeroo yeroodhaan itti fayyadamu. Akkuma qilleensaa fi bishaan qulqulluu akkasumas anniisaa nu barbaachisu miila duwwaa lafa deemuunis nu barbaachisa. Gumiin qorannoo fayyaa Ameerikaa US Army Medical Research and Development Command jedhamu qorannoo keenyaan irra geenye akka jedhanii ibsanitti guyyaatti daqiiqaa 5 hanga 20 miila duwwaa lafa deemuun fayyaa keenyaaf bu'aa guddaa qaba jechuudhaan ifoomsan. Achumaan chaayinaalee koo sabiskiraayib godhuu viidiyoo yoo isinitti laayik godhuu yaada qabaannaan komentii na barreessuun dagatinaa horaa bulaa.